السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يود أجامع تكتكنا كنا بليز وان إرجع دبرسو تكوجرا. I think you need أجامع فقط for sure. هاي دبرسا share قداتي have أمسنك أبا دامسا والما very important message كوانين دبرسو جرا واي وانما هواسا وانما توجه تشاجرو so دامسا كنا yoo sheer gootanii namni biraa yoo harke bareedaa ture akka namni hirmaatan hin barbaada speeshaali. Hayyee hangassuu meen ilaala. Hayyee assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkam jirtan nagaa hundi keessanuu. 7502 yoo isinitti dhaga'ame tokko tokko naa barreessame. Hayyee obsaa inshaallah ni haasoynaa san keeysaan si haasoynaa itti hojjechaa jira. There is a lot of difficulty rakkoo adda addaa waan nu mudatee jira waa'ee calanqootti hospitaala calanqoo san inshaallah yuma yaalaa jirra namatti iyyaa jirra haga dandeenye kanuma jechuudha. Moo ammoo arra immoo waa'ee walgahii project curing Minnesota keessa qabu akka namni san irratti hirmaatu nama hedduu yoo arkanne sanumaafin dhufee yoo dandeessan wanna kana akka namni seenee arkuu yoo hin taanes viidiyoon kun silaafuu numa deemaa namni arkuu isaan oolu ani ittiin fufaa jechuudha. Namni seenuu baate ani dirqama kiyya numan bahadhaa jechuudha. Dirqama narra jiru jechuudha. Duraan dursee assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Dhimma laman haasawaa tokkoffaa Saturday January 25th Saturday dhufuu jechuudha. January 25th walgahii project curing akkuma beeytan dhaabbata non-profit organizationii meeshaalee hospitaala ilaa ammaanu kannaa ka jiruutu Directory project curing Minnesota dhufti. Yoom dhufti? January 25th January 25 Minnesota magaalaa Minnesota dhufti. Wanni dhuftuufis ilaa ammaa waan hojjenne maal hojjenne eessa jirra hospitaalan dheenee ijaallaallee maallaqan harkanne akkam goonaa sani hubannoodha. Irra hedduun hubachiisuuf dhuftidha. Akka gaarii hawaasaaf hubachiisuuf dhufti. Joe from a project cure yoo rabbi jee inshaallah Saturday dhufu January 25th magaalaa Minnesota ni dhufti. Wanna kana akka gaariitti dhaggeeffadhaa. Wanna kanarratti sa'a booda yoo rabbi jee from 1 p.m. to 3 p.m. Saturday dhufu January 25th from 1 p.m. to 3 p.m. 1011 Washington Avenue South, Minneapolis, Minnesota, zip code 5545. Address Nisa 1011 Washington Avenue South, Minneapolis, Minnesota. Joe Nidufti from Project Kur. Dabile Sadi, JJ Foundation, Mako Foundation, and Lamif Ega Ganama Haswete. Boda Saa Boda mo from 1 to 3 p.m. Nama hundaf banada. So namonni guyyaa san namni maallaqa isinii gaafatu hin jiru. Wanni isin gootu information gahaa isiniif kennudha. Namoonni interestin taataniihu interest yoo hin taanehu biyyatti waa ergu yoo hin barbaannehu saba kee gargaaru yoo hin barbaannehu come and listen dhufanii dhaggeeffatanii maaltu dalagamee beekuun akkamitti dalagamaa processni kun meeshaa kana asirraa ila Oromiyaa dhaqee
kana hunda process ni isaa maalii dhaga'uun gaarii na fakkaata because irra hedduun namaa hawaasni keenya specially osoo ijaan hin arkin dhageettumaan amanee fiiguu waan ta'eef sun immoo nun baasu fiixa nun baasu hawaasni keenya ittiin deebi'a dhiifama hoggaan kana jiru hawaasa ijaan arkee mirkaneeffatee hawaasa deemuu miti waanuma dhageen amanee deemudha kun immoo bu'aa nun baasu haala nuti itti hojjechaa jirru akkamitti hojjenne dhaggeeffadhaa bakka kanatti let me break it down meeshaaleen oromiyaa keessa seentee hospitaala oromiyaa keessa ummata keenya hawaasa keenya tajaajilaa jirtu maallaqaan yoo shalagamee miliyoona 7 doolaara miliyoona 7tu meeshaa yoo ala gabbaanee ni binna jennu doolaara miliyoona 7 million dollar yoo biyya maallaqa Itoophiyaatti yoo gurgurte that's a billion birrii biliyoona tokko ta'uuf ni mala ka biyyatti galee hawaasa tajaajilaa ka jiru hawaasni communitiin Oromoo hawaasni Oromoo biyya alaa jiru diasporaan immoo maallaqa kafale jechuun geejjibaaf meeshaa kana fuudhanii Oromiyaa galchuuf maallaqni kafale doolaara 700 oli jechuun about 70 miliyoona 70 birrii miliyoona 70 hawaasni baasee jira hawaasni biyya alaa jiru kun so wanni kun waan guddaa waan ta'eef oduu dhaggeeffatanii waan deemaa jiru namarraa dhaggeeffachuurra especially Oromoonni Twin City jirtan magaalaa lakkuu jirtan kotta from 1 p.m. to 3 p.m. kottaati dhaggeeffadhaa maaltu dalagame eessa geenye processni isaa kun maalii kajuu kun isinii fayyadaa hanja so kun very important waa'ee fayyaa hawaasa kiyya waa'een isinitti hima rabbi sodaadha bakka kana akka gaariitti na dhaggeeffadha ani nama siyaasaadha miti nama hawaasaadha amma nin beeka Oromiyaa keessa wanni deemaa jiru nama hin gammachiisu haalli deemaa jiru nama hin gammachiisu garuu haalli deemaa jiru hin gammachiisu jettee hawaasa kee rakkoorraa hin darbitu at least hospitaala Oromiyaa jirtu Oromiyaa keessa jiru jajjabeessu jechuun nama keenya miidhameetu achitti tajaajilama so hin shawwadimina namni biyya Ukraine keessa osoo harbiin boombiin darbamu Red Crossing deemeenuma gargaara so isin I know Nuraddiin fiifuu biitii nagayaan jirtu waa'ee meeshaa biyyatti galchuu haasoita jechuun ilaalcha namoonni akkasii yaaddan ni jira yaa akhi biitti sun quufa yoo ta'es beela yoo ta'es hawaasni sun hawaasuma sanii beeka hawaasni sun hawaasuma keessanii so hawaasa kee yeroo gaddas yeroo gammachus yeroo hunda bira dhaabbatta hawaasa dhugumaan hawaasa tajaajilu yoo barbaadde hawaasa kee bira dhaabbachuu yoo barbaadde yeroon kun yeroo gaarii miti yeroon kun yeroo gaariidha jettee hin filtu hawaasa keetiif ummanni siyaasaa haasawan yeroo isaanii eeggatanii deeman kun isaan keessan seenu namoonni hawaasa namoonni siyaasaa haasawan dura dhimma isaanii ilaalanii achi booda ka ummata ilaalan nuti immoo ummata hawaasaati ka dalaynuuf ka dhaabbannuuf hawaasa keenyaaf ummata siyaasaa komachaan jiru ilaalchuma keenyan si hima hawaasa kee yeroo gammachuu qofan feetu hawaasa kee yeroo rakkinaaf qofaa miti hawaasni kee gammachuunis ta'e beellinis ta'e rakkinni ni dhufna hawaasuma keeti rabbi filaati gargaaraan jenne rabbiin subhaanahu wa ta'ala filaati waggaa isiniif itti tole hawaasa kee dhaabbadhaan jiru irra hedduun ilaalcha keenin arga amma wanni isin dabarsitan asii tiktokin silaafu cufame wanni asirraa dabarsitan waan biyya san diiguuf deemu irratti inin arka social mediaan laali ilmi namaa akka du'uun barbaannu ilmi namaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala ilma namaa waa hunda caala yeroo isaa itti fudhatee kalaqe san waa hundarra ilma namaan caalchise jawsan akka du'u namni barbaadu hin jiru garuu story before and after islaaluun gaariidha qaccee qabannee fiiguun diigimsa kanaan dura amashan dura wareegama ijoollee qeerroo diigne sun yaa akhi haati Oromoo bo'aa jirti ammas hin bochisina diigimsaaf hin fiigina qaccee qabannee fiigoo son ta'e maaltu ta'e akkam ta'e eessarraa kee maaltu wayya
أنا في مال ويا وصنتين حواسك يا في مال ويا بيا في مال ويا جاء لا لا بليان كيا كانوا ما نسينتهما I know هاسو نخية نما فندني تهاجين هاسو يا أخي من ما حواس ربي وبر كومتا قرآن ربي كومتا بر جج ربي كومتا المنا ما ربي كن سبحانه وتعالى بك خنا مالف خنا قول إيه خنا مالف إن قول جاء المنا ما كومتا ما ليا نور الدين أنا ضعيفة كومتا وان فيتا يوجد الرنكا يلي أني ونلا لو حق في حق قف حق أخي سنتين حق أمتها جرو أما بودا نهفته جرو خدبر تيرا خلي فرحان تنا أرجع سبحانه عمري هاد إيري سوس كيس جرا وانت كنا أرجع نهادا تشيسه جرو أما بودا نهفته جرو دبر تيرا نجال تجا چون جرو الرهدو في تيتين جرا خافي ناتيكو خافي خنا في المود غوران غورو كجيبا سين كجيبو ugarratti dhaabbadhee dhugaadhaan dubbadha maaliif hoggaan du'u fuula keen dhaabbadhu beek hoggaan du'u fuula hawaasa kiyyaa miti ka fuula rabbitti dhaabbadha takka takkaan natti hisaaba kanaaf hin jee oromoo gadaa amata gadaa ani umruutiyya oromiyaan hoggaa bochu hegereera bochu maalii jii gaafadhu wanni boonyuuf maali saayidii qabanna haqa rabbiin qabannu saayidii qabanna achi qabanna rabbi haqa qabadhu haqa irratti dhaabbadhu haqa dubbadhu haqaatu moha hammam yoo qaqallate hammam yoo gurraachome hammam yoo xiqqaate at the end haqa santu moha kanan sinjaa so obboleeyyan kiyya especially magaalaa deebi'eetiin isinitti hima the twin city magaalaa minisootaa keessa ka jirtan magaalaa lakkuu keessa ka jirtan obboleeyyan kiyya magaalaa lakkuu keessa ka jirtan khottaa walgahii kanarraa hirmaadha from 1 p.m. to 3 p.m. adreesa isinittiin hima adreesni isaa 1011 Washington Avenue South Minneapolis Minnesota 55415 from 1 to 3 p.m. kottuuti adeemsi dalagaa kunii maalii maaliif dura ala teessee Nuraddiin faan Dr. Obsaan faan waan ilmi namaa kun akkuma inni yaadu waanuma inni sammuun isaatti jiru dubbata bee jarri kun maaliif biyyatti galchan jarri kun wahii harkatanii jarri kun akkanaa jettee sun hoggaa namtittumaa oromoo miti faranjitti bira dhaabbattee gaafii gaafattee hoggaa hubattu kasi baasu sanii reefuu je'eetiin jira ammas niin deebi'a hawaasni keenya hawaasa ija isaatiin mirkaneeffatee murteessuu miti hawaasa jetteedhaan murteessu kanaaf diigamsi keenya hoggayyuu fiixa waan hin baaneef waan dalaynu bakkaan waan hin geenyeef maali jettee namaatiin dhaggeeffate liqimsee alaamatee akka gaaritti osoo nyaatin da waan darbate kanaafi laala siyaasa haasoofi miti ummata wal jala deemu ummata wal dhaggeeffatu ummata jaarame ummata dhugarratti dhaabbatu yoo turre dheengadda salaaleetti hoggaa tahe guyyaa lama jennee calenjannu malatti dawaa barbaannaaf akka maaliif tahe akkan deebine jennee malatti goona wallagga keessa hoggaa tahe waanuma akkana ogguma san ganda kiyyaa miti maaltu naan gahe jinni jennee hundi keenya akka feeneen waan facaanuuf bu'aan finnu borus ni mataa iftaanis kamisas ni mataa because what nama wal jala deemu nama wal dhaggeeffatu nama gurmaawe nama cichuma qabu miti waan kalee godhame har'a irraanfannaa bara waan kalee godhame kalee irraanfannaa namni tokko hawaasa keessa halkanii guyyaa yoo dalage taappeellaa kanneeniif bara inni baru kana godhatee ajandaa adda addaa kana oofuu dhiisnee dhugarratti dhaabbannee wal jala haa deemnu hin jaa waan takkan isinitti hima lammiif relief organization ni suni ka Dr. Obsaa ka Farhaanii ka Jottee ka Anaa kanneen jirru kuni nuti dhimmi keenya quality health care in Oromiyaa keessa akka ta'udha
سميد أنك دتشير أنك أبان فدين ورغاري سهنان أبان فد كريديتي تفرنان we don't care هاتي أورومو أكفيتو بربان هاتي أورومو ستي نجيسا هاتي أورومو بادية سنرى مقالا جانيني أستي هادو خجت تسر مقالو مسن نفينان خنانو نتي بربانو مقاسم بربانو بيكا خنا في رب سبحانه وتعالى نغرغار يا أخي عمل لمت سينا أورومو كيسا وفارسو فسونتهن عمل لمت نمني بليونتك أرشي إثيوبيا بليونتك مليونا متبر بليونتك مشار أبتمان رجاء أوروميا كيسا سيني ومني كيني تجاجل ما جرى عمل لما نقول مالفي لغرة الأبني لغا واندلينوف كريديسيزم بربانو نوتي بيكا شماليسس بريزيدنت شماليسس نمبيكو برايم مينسترس أبيي نمبيكو أينو نبيكا قطو بلا باديا كيسا جرو مارتينو فرحان يوجد دكتور أبسا يوجد عملوا يوجد نبيك قتيبنا مسكينة مسكيني ربي سيبينا ربي سيبيك what else we need نموني خانا جتني دوبان أبو سند ليدني مالي وان سناك يا أخي ربي نبينان ربي نبينان واني برا مهربر بانا يا أخي ربي عالما عالما خانا ضعيفة خانا نور الدين جي نبينان خانا جعلا واني بربانو انجرو جتشو so asingori achingori hawasuma khenyaf مشان بيجعله أمته كينيا تجاجلان خنا جعله والله واني بربان بيجرو خنا بيها كون أبي كينيا قالوا our ultimate goal is to bring a quality health care in Oromia discriminate وصون قدين quality health care خته أكبية كينيا تهو dreamy كينيا هكذا نديني يقولون أسر رأيو خنس إن شاء الله جولين تينيا فلاتي بكان نجيسي كانون سنجر ريفو سنتي ديبي سرقيفتو ماليا اسين كوندومينيوم من أركتني خجتو دتشي خجتو إيسيتي شمالس نمبيكو بريزيدنتين أبي نمبيكو قطوة بولام باديا خيسمو خهمان قبل خطورين ساجرتو نبيها قمتشو خنا جعلا واني برانجرو بلين هي سنتي فكيسانجرو دوغارا بين سيهما أنا الله دوغاسا دبته دوغيان سنجر So projecting kun by 2025 amata kana ma yirrat yo rabbi je hospitala torbatama nituka Mako foundationi gama arsi JJ foundationi gama kanan arsi kaysa bale adodola kanen isan nijiran dubarti shamarran obbalayyan kenya Mako la jollu maishi hirmachiste jollu maishi torba masadet abdurra mallaq afudacha container na kujit JJ nis Rufon JJ Foundation Rufonis ya akhi manni RC Sikh Commando dhaggeeffadha I don't care yo dhaggeeffadha kana Sikh Commando dhaggeeffadhu dubartii Rufoo obboleettiitii haatiitii makkoo akkasiisan qabaachuun isiniif laali gammachuudha wallahi dubartiin jalqabdee nuti keeysan jiru jettanii hin ganinaan hin dhiisinaan waan dandeeysan isaan bira dhaabbadha كونتينر لما سدي تجابني إرجع جراني إنسان برد أبدا هواسا كي يمو هواسا أورومو بيجالا جر ثمرتونو غلطوما هواس نيكون دولار كم إبا سديد $800,000 جي جباب باس $800,000 يو بيجتي جرتي ميكتا $800,000 that's about 100 million مليون إثيوبيا مليون إب هواس نينو تفنو hawaasni faffacee jira jennuun hawaasa faayidaan qabnu jennee wanni jennu kun biyya alaa jiru daasporaa jennetti kofallu kun waggaa dhugaa dhufte saba isaatiif ni dhaabbata galatooma hundi keessanuu kunoo gaara mul'ata arkunooftanii gaara mul'ata irraa jalqabe ilaa wallaggatti harargee gama lamaanuu arsii baaletti and then take it to Jimma bakka hundatti kajaltan galatooma oromoo kanan isinin jaa kabira waa'ee projectii isinitti hime walgahii naafina isinitti hime waa'ee tiktok kana jeetinni obboleeyyan kiyya social miidiyaani hawaasni biraa maallaqa itti godhachaa jira hawaasni khalees nu gabroomsee jinni jenne alaanan sun isaan itti dalagatan maallaqati
hawaasni nama biraa fayyadee ka oromoo midhu kun sooshaal miidiyaa laal sooshaal miidiyaan nama biraa hawaasa biraa fayyadee oromoo kan fayyadne sooshaal miidiyaan diskiriimineetiin godhu miidiyaa guguddaa yoo jenne miidiyaan qabnu jenna sooshaal miidiyaa immoo telefoona wajjumaan telefoona qabna wajjumaan waayifaayi fi qabna ganda bira amaara tigree uraagee hunda wajji isaan fayyadamanii oromoon wanni hin fayyadamneef maal oromoon wanni qoqqoodamtuuf maal oromoon wanni akkanatti xiqqaannee haga namni kun tiktok kana baga cufame jennuun maali because we don't know how to use it akkaataa itti fayyadamnu miidiyaa sooshaal miidiyaa beekumsaa malee barnoota malee sooshaal miidiyaa kana ni ofna yoo jedhe hallayyaa malee wanni biraa nama baasaa hin jiru so sooshaal miidiyaa tiktokiin kumatina because tiktokiin billions dollar namni kun itti dalagachaa jira mana taa'ee ameerikaa keessa irree hedduun faranjii dhiisi habashaan irree hedduun dalagaa dhiisanii manarraa hojjechaa jiran meeshaa gurguratan kanumarraa nuti oduu gurguranna qoqqoodinsa gurguranna salphina gurguranna dubartii teenya salphisna gandaan qoqqoodamnee deemna sooshaal miidiyaa tiktok irratti yoo seentan oromoo jettee hoggaa seentu ummatuma ganda tokko as hoggaa ummatuma ganda tokko ka godhe sooshaal miidiyaa beekumsaan osoo hin tahin beekamtiidhaan ummatoota beekamtiidhaan sooshaal miidiyaa oofan ka oromoo waan isaan jala deemaniif dhageeffadhaa kanammoo very important namni tokko namni bakka wal salphisu kumsadii sometime 2000 bakka dubartiin itti salphattu namni lama tattaa'ee ka dhaggeeffatu kuni gammadee dhaggeeffatu maaliif waan isa fakkaatu waan isaan malu waan arkateef kun hawaasa du'a hawaasa kufeedha hawaasa qaroome jettee hin faarsin isinii gala hawaasa bakka namni dubartiin itti xiqqaatu bakka namni waliin arrabsu bakka kabajaan qabne nama 3,000 nama 4,000 taa'ee laalu tokko oromoon qaroomee jirti hawaasa qaroominaan hin jiin qaroon bakka qaroo oola qaroon bakka faayidaa qabdu oola so hawaas sooshaal miidiyaa telefoona waayifaayi fi nama hunda qabaa hawaasni biraa amaara reefusitti hime hundi isaanii itti fayyadamanii nuti wanni hin fayyadamneef because hawa barnootaan beekumsaan hin deemnu kanaafi obboleeyyan kiyya kun nun baasu beekaa dhiisnee beekamaa jala hoggaa deemnu kun salphina bakka dubartiin xiqqeeffamtu keessa nam 3,000 seenee bakka hadiisni bakka maqaan rasuulaa itti yaamamu nam 5 sheekni nam 10 arkate guyyaa san gammadee beeke taada hawaasa kanaatu nagaya arkata hawaasa rabbii isaa irraanfate hawaasa waan ergamaa rabbii subhaanahu wa ta'aalaa itti ergime san dhiisee akka fedhe tahuuf rabbiin nagaya jireenya danqaa jireenya laali jireenya kanarra kaan sakhaalamu malee waa takka hin jiru maaliif nutuutu uf godhee isinin jechuudha mirga qabdaa bar namni xiyyitii sitti qabe hin jiru allahi gootee bahuu bilaa godhu mirga feetee seenti feetee dhaggeeffatte balaan achirraa dhoomtu darbamtu siis dhoyti beek balaan bar yaafi waa meeqa garree nuti bilchaanne waanuma oromoo waanuma hospitaala kana barsiisna hawaasni keenya achi galee hawaasa faffacee kana wali qabna jenneeti bilchaanne as geenye hawaasa beekumsaan osoo hin tahin beekamtiidhaan nama beekamtii milu foloora nama 500 qaba nama 100 qaba jee khafiigu jala deemne isinin jaa so tiktok maan ungoone dhufaa sirreessinu kadalagatus hadalagatu khabaratus habaratu maalaa yaanii keessa waan faayidaa sin qabne keessan seenin meeshaa namaan tahin
meeshaa especially hawaasa kiyya bakka kana dhaggeeffadhu meeshaa namaan ta'e namni tokko dhufee waa takka hoggaa sitti himu maaliif natti hime arra maaliif na hime maalin irraa harkadha maalin irraa dhaba gaafii babbareedduu gaafadhu harka dhadhooytee maasha Allah Allahu akbar jettee hin dabarsine hallayyaa seenta hallayyaa seenta hawaasni Oromoo dhaggeeffadhaa bakka kanatti Ahmad Dhibbaa amatuma shan amatuma jahaan kana keessa adeemsa baranne kana yoon baranne faayidaan qabdu namni kuni gabbahee waggaa sitti himu Nuraddiin kun dhufee waggaa sitti haasawu maaliif haasawe gaafilee ciccimtu you don't need to be a doctor you don't need to be a scientist qaroo ajaa'iba simanna kan maaliif hime kaysiisaa maalin harkadha maalin hawaasni kun maalin itti fayyadama ji'ite akka yaa akhi obboleeyyan kiyya rabbii sodaadhaati waan hin arkeen isinitti hima guyyaa geemii qabaatan tiktok irratti alaabaa Oromoo uffatanii arrabar Amaara wajji akka nama harbii deemu Amaara wajji qabna ja'anii bar Oromoon bar leenca darbiti asimmoo akaakiyya adeera eessuma rakkoo keessa jiran biyyatti hoggaa guyyaa muhamemoo Amaaraan namoosistanii Oromoon faayidaan qabdu je'essi abaara Oromummaa yeroodhaan itti fayyadamu namoota kamiitu Oromummaan kuni beeka Oromummaan yoo tahe Oromummaan nuti jaarraa abbaa gadaa Elamoo Qilxuu Waaqoo guutuu kan kanen fakkaatan Oromummaan nuti fudhannee fi hojiidhaan mirkaneessan du'aniiti Elamoo Qilxuu bar du'eeti wareegameeti bar he gave his life jireenya isaa lubbuu isaa kanne jaarraa abbaa gadaa lubbuu isaa kanne rakkoo meeqa keessa Oromoo jechaaf nama biraa ta'ee jiraachuu ni danda'a ture Oromummaa jechuun sani comfort zone ke jireenya keetirraa irraa hirristee qabeenya keetirraa irraa hirristee beekumsa keetirraa irraa hirristee hawaasaa fi sabaaf hoggaa dhaabbattu hojiidhaan Oromummaati jettu sani Oromummaa ammaa daansiidhaan hoo boole yaa boole ja'anii utaaluun that's not Oromummaa sun faayidaadha weaknessii hawaasni kiyya maal dhaggeeffata fi hawaasni ifiifuu jaalala bilisummaa fi jaalala Oromiyaa maal fedhu kanaaf waa gurgurtee fayyadamuu deemu kana Oromummaa kana hin jiru Oromummaa jechuun akka Nuraddiin asiin taa'ee from my comfort zone jireenya bareeda kana taa'ee haasa'uu miti sacrifice guyyaa tokko beeloyte guyyaa tokko dheebootee qabeenya kee kennitee wareegamtee Oromummaa jechuun actioniidha hojiidhaan kana ammoo kahumaan hojjanne kanaaf ati Oromoo miti sin jaabara inni maali inni afaan Oromoo akka gaarii beeka huccuu aadaa uffate alaabaa qabate inni Oromoodha namaan immoo Oromoo miti ja'a Oromummaa nuti madaallu hojiidha saayibii Oromummaa jechuun hawaasni keenya rabbi umrii haa dheeressu ka biyya alaa jiruu fi nuti sababa godhee kun amma biyyatti meeshaa galchine hawaasa keenya miskiina meeqa gargaaru that is Oromummaa that is humanity that is humanity qabeenya keetirra waan qabdurra yeroo keetirra waa hundarraa gubtee nama fayyaduun humanity jechuun sani Oromummaa jechuun sani in action hojiirratti hoggaagu haasoo bareedaa yaa kiisifin haasawaa halkanii guyyaa haasawa ati dhaggeeffattu hawaasni keenya amma maal fedha seetan haasawa isa challenge godhu osoo hin ta'in haasawa inni fedhu haasawa ati guyyaa inni haasawa fedhu irraa xiqqashoo garagal kana bitamaa fi dachii fudhatee kun piipiidha jinni damaaddame ilaal istaampii kana siif dhawa targaa kana haasaa inni barbaadu yoo himti ati hayyuunsihi qaroonsihi abu arjaan akhi kun bar takkicha rabbiin uume maal samit maal haasawa inni barbaadu himteef when you start challenge ati gaafilee gaggaaf jabduu hoggaa gaafatti sani dhiisiti opinionuma kee yaaduma sitti dhaga'ame yaada akka ilma namaati bilisaati yaada sitti dhaga'ame guyyaa ati itti himte ati farra deemnurraa kun Oromoo miti ja'anii si darban hawaasa akkanaan tahina jarana hawaasa akkanaan tahina nama
hojii isaatiin madaala bakka inni dhaabbate laala adeemsa isaa laala malee qabeenyaa fi haasawaa inni haasaweef haasawaa nama hundaa haasawaa bara akka guyyaa guutuu as taa'ee siifin haasawaa oo nam meeqa kanarra caalu ekspertii meeqaa jira yaa fi babbareechee midheeysee ka haasawu allahu akbar jecha sanii miti dubbiin hojiidhaan wanni haasawite san hojiidhaan ni gootaahii namaan kannaa qabsoo oromootiif hoggaa jettu ati hoo waan qabdu kannitee jirtaahii namaan deemaa falmadhaa hoggaa jettu ati hoo mana keetirraa baatee falmatte yoo ati hin taane ijoollee kee ergitee jirtaahii did you feel the pain paini laalamsa san laalamu namatti dhagaamu san sitti dhagaamee jira bakka namaan hoggaa bar sheetichi maal beeta qalaa jaan sheetichi ifi isaanii moon qalan nama akkana hawaasa keenya keessa amma nama akkana namaan qalaa hoolaa qalaa dibicha qalaa yeraa sun gina yaadamu nama akkanaatu heddummaate baasa allahu akbar achis deema kanna ifi isaati immoo qarshii takkama waan namni kanneesan akka ofii goona wareegama namni wareegame san ka ofii godha bar namoonni tokko jira sa'a tokko sa'a 24 waa'ee rabbi rahmataa godhu waa'ee jaarraa guutuu hogga jaarraa baagata waa'ee ilmoo qilxuu namoota wareegaman kana taa'ee ka haasa'u kun osuma lakka amala ilma namaati waan tokko teessee hoggaa haasoytu keessif fakkaata seenaa namaa keessif fakkaata ifi isaa jaarraa baagataa godha rabbi rahmataa godhu osuma haasa'u ati maal gooteedha what you have done so far what you have done yoo waata namaa waan khayri irratti aboo asii miti gama kanaan haa deemnu aboo dhaggeeffan waan gaarii namaahu yoo hin goone waan gaarii afaanin da'iifniga jechi da'iifa gochi የመጨረሻ ከማይ ጎቺ ደኢፋ ሱቱ መጀቴ አፋንን ጎርሲቱ ሰን ደኢፋ አክሽን እንጎቴ ጅርታይ አዴምስ ወላሂ ሲንጀ አዴምስ አማ ኦሮሚያ ከነ ደዴምኔ ጅሬኛ ፊ ማሊ ከኛ ደዴምኔ ዲስኔ ከናን ዋሜ ቀበረደ ነምኒ ገራ ኢሳቲፍ ቡሉ ነምኒ ገራ ኢሳቲፍ ደንታ ኢሳቲፍ namni garaa isaatiif dantaa isaatiif jiraatu tokko nama saba isaatiif jiraatu maraataa isaa get my point here point here qabadhu namni jireenya dhuunfaa jiraatu namni garaa isaatiif jiraatu nama sabaaf jiraatu gaarge aboo kun maraatee jira qabaasin jira yookaan immoo wahii arkatee jira wahuma jamaal namni jireenya isaa waan qabu waa hunda sabaaf hin dhageenye inni jireenya ofiidhaaf jiraachuuf you don't even need to work dalaguun sin bargaraa tokko guutuuf waan akka sin barbaachisu bineensi nuuni jiraata jireenya hawaasaaf jireenya ummataaf jiraachuu afaaniin miti hojiidhaani afaaniin miti hojiidhaani so hojiidhaan mirkaneessa waan namni sinjee hunda dhugaa jettee qabattee hin deemin abalu waan jaalatuuf badii inni balleessu hundan dhoysin rabbi ni dhoomta namni tokko haqa dabsee osoo gartu fira kiyya ganda kiyya ummata tokko jettee haqa san yoo dabsite ni dhoomta oromoon akkas taane we just like nama tokko waan jaalanneef badii inni balleesse hunda habuu barbaanna saniif irra hedduun ummanni nuun deemu kajannu kun dhiifamas hin jaallu in Oromo society keessan arke dhiifama balleesseetiin jira goal seeneen jira khalaqa calculation keenya in daleene bakka kana sirriin goone we learn from here we move on enju because walif also akkasi on janneen waan deeggaruuf so kanarraa haqusannu dhugaadhaaf dhaabbannu isinittiin ja'a reefu isinitti hime haasawni Nuruddin haasawe kun nama hunda as keessa kana mana dhaggeeffate heegareedhaaf dhaggeeffate hunda ni gammachiisan seen maalif ilmi namaa jecha rabbi qur'aana kanaahu criticize godha taa'e rabbiin kun maalif kana godhe salaata shan maalif godhe
zakaa kana maaliif nutti fidee? People are good. Ilma namaa criticize godhuti. Rabbis waan godhaniif ani irran kaayyenne ani jannata yookaan azaaban seenaa. Jannata yookaan azaaban seenaa. Dhaggeeffadha bakka kanatti. Jannata yookaan azaaban seenaafin je'ee miti waan gaarii dalaguu ka barbaaduuf. Gaarii dalaguu waan barbaachisa ta'eef. Just listen to me again and let me repeat it. Wanni gaarii hawaasaaf dalaguuf ilma namaa gaariif dalaguun bakka gaarii khayrii dalaguuf wanni tattaafadhuuf yookaan jannata yookaan azaaban seena jeetii miti. Dalagamu waan qabudha. Gaariin dalagamuun barbaachisaa waan ta'eef. Fuula Rabbii dhaabbachuun dirqama waan ta'eef. Jaalattee jibbite fuula isaa dhaabbachuun kennu oolamu hisaaba Rabbii wajji godhuun oolamu. Doktora ta'e, profeesara ta'e, pirezidantii ta'e, piraayim ministeera ta'e. Hisaabni kee hisaaba godhuun kee feetu amani feetu amanuu baatu. Without reason addunyaa tanarraa hin dhufne. Hisaabni godhamuun oolamu. Sittiin fakkaatiin I'm going to finish it with this. I'm going to finish it with this akka gaariitti. I'm going to finish it with this bakka akka gaariitti dhaggeeffadhu. Jaalatte jibbite. Yaa akhi qabaataa meeqa miliyoona biliyoona qabu kutee jira. Bareedduu yaa akhi Moonaaliizaa jettu san qabaan qabee rifeensa irraa dhukkeessee daaraa godhee hucciisee jira. Jeyna meeqa waraana meeqa magaalaa meeqa biyya meeqa konkar godhee daaraa kanu dura sunis dachii jala jira. You next and I am next. Nin qaba jettee hin dhaaddatin. Yaa akhi ummanni California in the morning they have mana akka kiyyaa kanaa miti bara 25 a 30 million $100 million housii keessa ana malee eenyutu jiraaju san homeless godhe Rabbiin subhanahu wa ta'ala. Not within a month, not within a year, within an hours. Within an hours, ya akhi tujjarri California miliyoona dhibbaan, ya akhi miliyoona asii osoo shara manna jennu Itoophiyaa kanaa miti Ameerikaa. Miliyoona dhibbaaf 25 miliyoona 50 ka qaban. Mana kiyya malee ja'anii mana kiflii 30 mana kiflii 40 kompitara maali jinni security maal waa takka nun tuquu ka ja'an dakkan dakkaa Rabbiin godhe daaraa godhe. Ati maalayyaa ani maalayyaa homaa hin qabne. Imboonin nin qaba jettee imboonin qabaa sirra caalu Rabbiin jira. Fayyaan qaba jettee kasirra caalu Rabbal Aalamiina fayyaadhaan kan daangamsine Rabbiin ni jira subhaanahu wa ta'ala. Ilma namarraa badiin balleessin. Ilma namaa hin miidhin ni miidhamta. Ilma namaa hin miidhin ni miidhamta. Aangoon harkadhe jettee aangoo kee namarratti miskiina irratti ni dhawamta. Yaaki akka aangootti bar ummata Tigree namni tuquu isaan hin jiru ture. Eessa jiran amma? Just sit down and look. Eessa jiran? Abbaay Tsahaayee, Madroog, Jinni jedhaman sun where are they? Where are they? Yaaki bar ambiyaan amma booda siif hin dhufu. Amma booda bar sammuma kee ilaaltee gaggaragaltee manuma keetitti bakka biraan deemini bakka biraa deemtee qamaatee dawwaquu dhiisiti manuma keetitti afaan kaayyadhuuti. Just if duba deebi ummanni nu malee ana jiran eessa jiran? Eessa jiran? Dakkan dakka guyyaa tokkotti nama 100,000 oltu homeless ta'e Ameerikaa keessatti. Isaan waggaa makiinaa oofan Ameerikaa maali California keessatti homeless bridge jala jiru. Bridge jala homeless jiru itti koflaa turan. Akkana abadan wantaan waaga lubbuun ta'e jira. Yaa akhi eenyu guarantee si kanne? Who gave you a guarantee? Rabbiin subhanahu wa ta'ala nuraddiiniif guarantee deeqaa diddan booda ni jirtanaan hin jenne. There is no guarantee. Itti fakkaate dakkan dakkaa godhee homeless godhee amma Red Cross irraa laayina qabataniiti nyaata fudhatan. Kana namni taayitaa si kanne bakka kana dhaggeeffadha akka gaariitti namni taayitaa si kanne
رب العالمين قبينيا خسيكني رب العالمين قوا هند سيقول رب العالمين أكما أتس أتو أتس مريحتين osoo sin marihatin hoggayyuun jaa osoo sin marihatin qabeenyas fayyaas si kanne kun osoo sin marihatin sirraa fudhuun ni mala so daangaan dabriin ilma namaa miidhin ilma namarraa wanta hin ji'in daqiiqaa takkaan daaraa sii godha barnoota nutti haa ta'u manni waan kaalifoorniyaa ta'e san ispeeshaalii warra biyyaa waan kaalifoorniyaa ta'e barnoota isinitti haa ta'u barnoota isinitti haa ta'u ganaman jee bara bireekfaastii nyaatanii laanchii osoo hin nyaatin rabbiin hoomlasa godhe mana immoo sitti hime kun miliyoona 30 miliyoona 50 miliyoona 125 jira maalayyaati bicibicii mana xiqqoo qabdu kana miskiina aangoota wanta qabdu kana miskiina miidhuu dhiisi rabbii subhaanahu wa ta'ala dakkan dakkaasi godha kanaafu rabbii keenya haa sodaannu hojii hojjennu irraa rabbii haa sodaannu adeemsa keenya irraa rabbii haa sodaannu bakka hundaan rabbii haa sodaannu nuraddiin kun hoggaa akkana isinitti himu kun perfectidha jettaniin eeggatina I am not perfect perfect in Allah subhanahu wa ta'ala ka guutameef waa hundunu irrina kan qabne rabbii qofaa ani irruudha garuu waan mana keessa jiru isinittiin hime kanaahu rabbiin na dubbachiise malee is not about me isinin jaa rabbi murii isinitti haa kannu kanuman jee dhaamsa kiyyaa kareefuu san hin irraanfatinaa Minnesota January 25th from 1 p.m. to 3 p.m. Project Curin Directory Project Curin joonni dhufti adeemsa nuti deemne waa'ee hospitaala gargaarsa hospitaala saniif nu haasoyti hin dhabaminaan jaa obboleeyyan kiyya maayii irratti immoo waan mareefu jeen isinitti deebi'a maalii sun yoonaan jette I know Oromiyaa wanni gartaan kun isinin gammachiisu ni ta'a garuu gammachuun jiraate jiraachuu baates Oromiyaa keessa ummanni sun sanuma hawaasni keenya sanuma hawaasa keenya bira dhaabbachuu immoo discriminate godhuu hin qabnu hoggaa nutti tole hoggaa akkana jennee hin jennu numa gargaarra haga lubbuun teenya jirtu ummata keenyaaf bira dhaabbachuun dirqama keenyaan ja'a kanumaan isinin ja'a galatooma na dhaggeeffachuu keessaniif umrii dheeradha kanumaan ja'a naa jiraadha